ጊዜ mana keessa jiru jechuudha xuutuma jaan godhadhu paantii gogeetti ichaalla sarbaa gurraatta kana jala qabdeetiin misgintichi kiyya sangallaalee ka'eetiin achi deemeetiin ta biraa bira dhaqata amaaraa bira jedhisa tareediitii fi jaartolee reedii lamaan illee biruman tara keessaa qicad hagasii harka jiru keessaa buufadhu ጊዜ inni deeme ammoo rabbiin isaaf haa ta'u haa deemu sandalii ofii sarqaatee adiin ofii baadhatee teepha dayyuusitti wallahi itti qicii keessaa qicadhu avukaadoo bareeda dammaa waliin daaki loozii waliin daaki itti qiciitii ta'a itti qicha keessaa buufadhu eenyuuf keessa dhiifta biiftii galgala gizee galu keessa hin jirtu gaggoon bisii keessaa buusii laastikii gurraacha jala kaayi meela alamees haadha teenya tana jechuun ummaa teenya tana argitanii miti haadha teenya tana yoo laaltaniitiin jettan sa'a kana asraa irraa qabdee badada eegalti zuurii irraa qabdee badada midhaaniin ka nyaatuun ka dhuguun waamee qan badada eegalti waamee qan badada eegalti galgalli sa'a 12 gennaan keessa waraabbatte aanan ajaa'ibaa kana ba'a aanan ajaa'ibaa kana si galee atillee jaarsa kan kee akkasitti ganama homa haphiitti kenni homa laaftuu guyyaa bakka biraa oola waan ta'eef jechuudha gara naannoo sa'aatii misaatitti ta ganamatti buufte keessaa buufadhu ta ganamatti buufte sa'aa misaati keessaa buufadhu ta sa'aa misaatti buufte asraa keessaa buusi ta asraadhaaf galgalatti buufte ammoo dammaqi waarii qixxeellee isa bichaan eegini keessaa buufadhu dhiira boksiidhaanii miti kan horatan abibti tiyya fuula kan kee hambaashaa dhayaa bade fakkeessitee hambaashaa ibiddi jala bade fakkeessitee jettee eddeeti miti kan keessaa qicattu gizeenni balbala gabbaa'e hajaan yoo sitti dhagahamti rakkinni mana keessaa sooqiddi mana keessaa dhumate shunkurtiin mana keessaa dhumate timaatimii mana keessaa dhumate yoo san sikkaate dhugaan mana keessaa dhumate jedhu inni gizee sanitti hinaafa akkana godhanna shakkitii kanaaf akkana taatii jedha gizee manni mana keessa sibira jiru gizee mashiishaa waliin harkiftu gizee garanaa gangalattu san suutumaan garanaa gangalchi dhugadhuuti maal jedhi lapheessaa kana qaqqabiti mudhiisaa kana qaqqabiti keessaa buufadhu والله تبوفتني ليفتني خبرك يا سبوفتين بوينا ايه سنة سيها بلوماتي تتبوفتك يا سبوفتو سلا على الريوبة ينينو نجاه ولندي بومي سوني اللي تتبوفتي اوكي يا سبوفتة اتي اللي تتبوفتك يا سبوفتة قاف كان انو يجد اكا ساري مدي غدي يجبده هدا ولنديم ساري مدي غدي يجبده كده نميدي keessa buufadhu qayyadhu bareechifadhuuti qayyadha yoo mana qayyadha ku dhabde jechuudha mana keessatti daarsiina qurunfudii loomii sooqidda walirratti danfisiiti hadiqqoo hafuurri akkasi bukaarri ol qabsuun lash gadaa jedhu jedhu eegiiti qaama kan kee dhiqadhu kayti sirritti daabboo san ta'e qayyisi sirritti safuu abbara bitaa qayyaacha safuu jetteet inshaallah sarbaa gurraatta kana jala qabdeetiin misgintichi kiyya sangallaalee ka'eetiin achi deemeetiin ta biraa bira dhaqata amaaraa bira dhaqa sangallaalee ka'eetiin maa sanillee nama badhatee deemaa tanillee nama badhatee deemaa jira mana qayyaa deemii babbareechisi dubartiin gizee jaarsaa waliin jirtu yooma babbareedde yooma dhiqatte yooma uffatte bareeddi uffatan badin qayyaradhu ka itti waliin rafte jijjiiradhu ka halkan waliin bulteen ka ganama qursii waliin nyaattuun ka biraa kan misaa waliin nyaattu ka biraa kan iraatii galgalaa waliin nyaattu ka biraa ka wajjin raftuun ka biraa bannaash akka deemtee buddeena buuftee wajjin hin rafin jaarsa kee akka shunkurtii kartaftee wajjin rafin shunkurtii jedhaa wajjin hin rafin ala ooltee gallaan gara shaaworii kan keeti shaaworii kan keetitti hillam dhidhiqadhu bobaa kan kee mullaaciin fayyadamin loomii
wantoota garagaraa waan si urgeessu. Qaama kan keetitti ammoo jechuudha daabboo kan keetitti ammoo saamunaa foolii qabuun dhiyeessin saamunaa urgaa bareeda qabu ofitti hin dhiyeessin si balleessa alaarjii keessatti ta'a. Giseen waa dubbannu safuu dullatti safuu jedhu. Gisee kan kun aanan guchuma lofficha mana qaban ol qaban haga jiru keessaa buufadhu gisee ni deeme dhiisi. Haga jiru keessaa qicadhu. Haga si harka jiru keessaa buufadhu gisee ni deeme ammoo rabbiin isaaf haa ta'u haa deemu sandalii ofii saqqaate sadiin ofii baadhatee teepha ofii waliin tumaa deeme malee maal fudhatee sirra deeme bibtiti. Teepha isaa waliin tumaa deeme miti haa deemu. Mee maal fudhatee deeme yoo deeme teepha ofii sadii wajjituma waliin tumaa deeme. Haga si harka jiru dhukkee irraa kaas irraa ilmadhu dhukkee kaaftee ilmattee jennaan hin seenoftuuyyu. Amma sa'a galgala sirriitti ilmatanii jedhanii hin sheenayan. Gaafa isaanii osoo hin ilmamin bulee ammoo hin aarta. Si aarsa jechuudha osoo hin ilmatin hadha osoo hin ilmatin bulee jettee. Osoo hin ilmatin bulee jetteetiin jechuudha ni aarta. Gaafa sirrii sukkuumtee ilmattee hoo giddi waliin hin jiraatan giddi waliin jiraachuudhaaf hin rakkatina. Haga harka qabdu ilmadhu gaafa deeme abibtidhi. Gaafa deeme baay'ee jedhi. Jala jadhisi bakka. Kostorri qoftoon jedhe jadhisi. Ol garagarii mana kan kee xargadhuuti hixaanatti arfadhuuti shaaworii galiitii uffata kaqara mana keessa jiru kaqara gisee isaa waliin roomaantikii uffatu san caccabsi shan taddachaasiiti. Caccabsi shan taddachaasiiti. Amma uffata noormaali ka gisee mana keessaa kan uffadhuuti mataa kan kita tokko uffadhuuti gisee shaaworii baatee nyette hixaanarra kaayadhuuti jechuudha kana jala akkanatti. Hixaana kan akkana jala qaama kan kee kana bakkaradhuuti. Shittoo bichaan eegini kana bichaan eegini babakkaradhu qaama kan kee kana sada godhadhu ibti tiyya. Nagatti kuttee wallahi billah dhugaa siin jedhu. Amma dubartiin gisee waa'ee qayyaa dubbatanii jedhan dubartiin sila jaarsaa waliin hin jirtu maal godhu qayyetti maal godha inni mee wanni inni godhu maal inni korreentiidha inni qoxaariidha maal godhame qalbiin lafa dubbatti nuus hin shakartu yoo jira bar yoo wanni nyaattu mana keessa jiraate garaan si beelaya. Akka ilaalcha keessanii sanitti fakkeenya yoo wanni nyaatan mana keessa jiraate garaan nama beelaya. Yoo wanni nyaatan mana keessa hin jirre garaan maaliin nama beela. Shakara sanillee yoo taate yoo jaarsi siree irra jiraate jaarsi mana keessa jiraate qalbiin si kakkaatee qalbiin garana si lallaalti. Hin jiruufuu maalitti mee hin yaadattuuyyuu. Wannummaan ati yaadattuuyyuu hin jiru maal yaadattame. Siree irra baanaan abdii takkaan rafta. Manatti ol gallaan abdii takkaan rafta. Teepni sun yoo mana keessa jiraate qalbiin si kaatee isa achi ilaaltee bakka hin jiraa miti qalbiin si yaadde. Gaafa teepni sun mana keessa hin jirre maal yaadda? Dubartiin bakka jaarsi hin jirretti akkamitti qayyatti? Bakka jaarsi mana keessa hin jirre dubartiin akkamitti qonna jetti? Bakka jaarsi mana keessa hin jiru kan uffata maalitti godhu? Sila waa jaarsa qaba kan uffata maalitti godhu? Dirqama jaarsaa waliin buluu qabdaatu uffata roomantikii uffachuudhaaf. Dirqama jaarsaa waliin mana keessa jiraachuu qabdaati qaamni kan kee qilleensa si fudhatee fata jechuudhaaf. Anama gisee mana keessa jiru adda godhe tokko. Gisee mana keessa jiru jechuudha. Xuuxmaa jaan godhadhu paantiin godhadhu amma tanaalee ofirraa baasee argitanii laala haga siititti dhootuudha. Asiinillee dhootu. Egaa qilleensa bar qaamni kan kee kun qilleensa fedhaa bar. Qilleensa. Digalee laal asiinis dhootuudha jechuudha. Kun mormii hagasiititti bana. Sadee jedhee jechuudha qaama kee kana qilleensa. Qilleensa fudhachuu si barbaachisa qaamni kan kee kun sadee jettee gisee shaaworii irraa baatee nyate looshinii garagaraa kanan akkana qaama kan kee kana ka shaa jedhu kan akkana of sukkuumtee kanneen of sukkuumtee rifeensa kan kee kana shaashii halkanii kan hirriba kan of gootee jechuudha. Qabduu mataa kan ofirraa baastee latti jettee raftee jechuudha. Gisee achii kaatu jechuudha. Nama istiimi seenee baheen garaagarummaan qabdu. Kana godhuuf dirqama jaarsi jiraachuu qaba jechuudha. Garii bira bara. Dirqama jaarsi jiraachuu qaba. Wajaa inshaallah wajaa akkuma. Dirqama. Ati viitaaminii fudhachuu viitaaminii garagaraa fudhadhu barbaadiiti. Jilba si dhukkubu, laphee si dhukkubu, waan garagaraa waan si dhukkubu.
viitaaminii garagaraa bitadhu dalagaa jirtanii hojjetataa jirtanii miti. Manuma madaamii keessa iyyuu ta'e wayi ol bahuun magara kilaasii kan keetti ol bahuun oola. Sa'aatii lama karaftu yoo taate laala. Sa'aatii lama karaftu yoo taate sa'a lama san keessatti ofirratti hojjedhu. Sa'a sadi raftaami sa'a sadi keessa sa'a takka ofii kenni. Mana madaam keessa hojjettee akkuma distii irraa kaatee dhuftee baf. Waay. Dhiiraa waliin haasa'u odoo silaa waa waajjana ajjantaate sa'aatii ni qabda. Gizee waajjana ajjanta sa'aatii ni qabda. Gizee dhiiratti haasotan sa'aatii ni qabda. Gaafa isaa wallola hirribni sun hin jiru. Gaafa isaa wallolta hirribni sun hin jiru. Mana madaam hojii. Manni madaam maashaallah. Manni madaam rifeensa kan keenya bakka sadi dhoofattee qibaatitti xaragattee haxaa jechuu si dhooge. What? Manni madaam inshaallah koomee kan kee kana ol galtee bishaan hoo'iftee jechuudha. Bishaan keessa keettee wannoo itti buufteeti koomee kan kee kana jechuudha. Kan akkanatti guyyaa dhaabataa ooltee achitti akkana gadi dhagaasi ta'e kana susukuumtee akkana goggodhachuu si dhooge. Manni madaam. Wanni madaam wanni nama dhoogu tokko hin jiru. Garuu kijibdan mana madaam hojjedhan illee shintibeetii hambaa miichaa ture waggaa meeqa sigalee maal mana madaamii mattan mana madaamin sababatinaa hay yaadi sa'aatii osoo gisee jinjanaa san hoo jedhe yaadi sa'aatii jinjanaa san osoo waan haasofsiisu qabaadhee hoo jedhe yaadi yeroo ni qabda gisee waa haasofsiiftu alangallee tana gisee haasofsiiftu tidaarii maaltu jiraam yeroo ammaa adaarii tanniin gisee haasofsiiftu yeroo ni jira. Gizee garuu ofirratti hojjettu yeroon hin jiru. Adaarii tanniin wali yeroo qaxxu inni jiraamna yeroon. Gizee ofii kan keete shaaworii seentee minamina jettee jettu hin jirtu wannoon. Kafarte haadha faate deemi rabbiin see haa kaasuuti kan hin jedhu anini konkaa haxumaa. Kan nyaatu hin gabbanne kan dhugu hin gabbanne dhiirri tokko tokko ammoo jechuudha maqaasi nyaata. Yoo nyaachifte hin gabbatu yoo dhuge hin gabbatu. Ana mau ya jual dira kaca lutu kan wanni heerumuu diduuf maal inni nyaachiftullee obaaftullee hin gabbatu luuxuun tun keessa baatee tun hin jira kunoo abadan hin mul'atu nama keessa dirqama abbaan beelumee jettee sotta haxumaan kun jechuudha jaluma san ta'a. Maaf torbee tokkollee waliin hin taa'in. Dhiirma waaroo qabdu heeruma gizee heerumtan. Kama gizee waa deddeemu jechuudha waa mul'atu. Maaliif gurraacha funyaan muraallee hin taane homa mul'atu heerumaa yoo heerumtan. Homa mul'atutti. Dhiirri xiqqoon qabdu dhugaadha. Gina immoo nyaachiftanii galatan argatan. Obaaftanii galatan argattan. Homa xiqqoo mul'ata qabu heerumaa homa sibiraa mul'atutti gowwaallee ta'e xiqqoo isii gumatiin mul'atu. Yoo akka akkatti bulanillee hin beekne ta'e xiqqoo isii mormaan mul'atu. Bakka taa'ee wayii mul'atu. Waan akkas akkasisanitti heerumaa maal gootarree ta'an rabbumatu waliin isirratti kisee waliin rakkata. Haati gowwaa deette gisee hunda cimminsifatti. Alhamdulillah wa shukr. Garaan nu gubatee maal irratti kaasee as dhufe anamma auzu billahi mina sheexaanatiin. Maal rakkaasee as dhufe? Maal rakkaasee dhufe anas? Uummanni komintii kun wallaahi billaahi isin sheexana. Anamma yaada waa'ee kana haasa'uudhaa hadha hin qabu. Maalirra buttanii as na fiddan? Maal jedhee? Kuullee laa waa'ee kuulleetii miti. Waa'ee mubaarak shamarran arsii arrabsa jettanii raay'ee achirraa as dhufe. Thank you. Achirraa as dhufe. Waa'ee achirraa as dhufe jechuudha. Daabboon shamarran arsiidhaa akka noobeliitti barbaadamteen argamtu iyyuu warqiidha. Wallaahi. Warqiidha akka noobeliitti barbaadamti. Lakki gaafa sirrii faarsu gaafa dogongoraa dhukkee walirraa kaasuudha. Usgee dhaleeksi taayee.
Anka jedhu kana ajaa'ibu Kadiiriif Jawaar waan jidduu isaanii jiru isaaniif rabbitu walitti beeka. Namoonni biroo hooka jidduu kana keessa dhufaniitiin dantaa fi dhukkuba ofii bayan na ajaa'ibanii bara. Na ajaa'iban. Achi taranii arsii jedhanii. Jarana rabbi jedhaati arsii tana rabbitu arsii godhee nu uume maal goona ishii. Eessa dhaqnee miiccan. Bakkitti cuubaman jiraa. Rabbitu arsii godhee nu uume gaafa nu uumu gadaamessaa haadha tiyyaa keessatti fincaan abbaa kiyyaarraa gaafa na uumu arsii godhee rabbi na uume ishii mee maal godha na himame mee maal goonan jedha bar rakkannee bar amma taa'ee laalee xiinxallee yoo jedhu na yaada maalumatu isin galcha jidduu jala lamaanii maalumatu isin galcha keessattuu jidduu anammaa isin durallee gisee garree wal arabsite san jidduu Kadiiriitiif Jawaar hin galle jidduu Kadiiriif Jawaar morma kiyya cita malee hin galu haadhallee borullee gara fuulduraallee abadan hin galu jechuudha gin ammoo baay'ee na ajaa'ibdan na yaachisa akkanatti eessa galla laata yoo jimma gallillee kuulloon hin jedhan eessa galla jedhaa jechuun akkamiin miicadha maqama arsii jedhu kana eessa miicatan dhabala kamtu namarraa baasa laga kamtu namarraa miica walloo anama yaada takka hin kennadhu yaada takka numan jedhisa tajawaariitiif ta Kadiirillee numan jedhisa tareediitii fi jaartolee reedii lamaan illee biruman taraan naan galchu waan ta'eef maaliif jennaan lachuu karameellaa xuuxatanii mi'aa karameellaa arganii wallolan ana naan galchu jidduu tanatti wannummaan uleen jarri darbatte jidduu kanan na falaxuuf jira hin jiru wani na falaxuuf ulee kanan jidduu kanatti namicha itti tana akkam jirta suqaa akkasi ajjeese amma jaartolee reedii lamaan illee ajjeese ta Kadiiriif Jawaar illee ajjeese lukkuu gurraatti jidduu jara lamaanii jirtu rabbi haa kaasu an Kadiiriinis du'een jaaladha Jawaariinis akka jatiyyaatti jaaladha jara lachinuu waan jedhu qabu'an jara lachinuu ija tana takka waa arguu dandeettaan dandeettu tanaafi tana jara lachuu iyyuu bira kute'an osoo amma nama biraa taate irra deemu nama biraa taate irra fazzaza hin fazzaza irra Tapi tabira inu kabira kasira warraggata jiru samuuna kan. Waa'ee ganda chaachaa tokko fatiyaadhaa fi wannoo sanni yoo taate kasanni rakkoon qabu sunniin tafaxaroono gaafa barbaada wal arrabsan gaafa barbaada wal dhiisan ka yaraa rakkoon qabu kabira ka eenyu xiinxallaa eenyu tafe kabira. Seeraan nama seeraan nama dheengadda si argee ka'e si jedhaa dhufadhee bar nageenya keetiif si jedhaa dhufadhe dheengadda si argee ka'e si argee suma ka'e si jedhaa dhufadhe dheengadda bakka ho'iiti si argee ka'e anuma dhaabataa jiru akkana mataa kiyya gubbaatti geettee jennaan ofumarra gattaa'e akkanatti nama wayiitiin deemaa waliin deemaa jirtan nageenyuma kan keetiif jedheetumaan kuulleen ammoo maal taate hiikamtee qara yoon fuudhe hoo Sejamir kuulleen torbaan guyyaa sadii yoo tette jaarsaa waliin ni tette kuulleen guyyaa sadii jaarsa jala yoo bulte kuulleen ni bulte sun sagalee rumanii sagalee dhiiraa baranii tajaajiltee murteessite jechuudha kuulleen sejamir heerumtee dhiira jalantee tu naamana qabraa waa'een nuti hin xallame waa'een nuti hin xalla Fixee fitiidhe Mubarak maal ta'e waa'ee Mubarak baalee isaa Mubarak baalee maal ta'e maa waa'ee Kadiir maartuu jedhe bira tare bar waa'ee Kadiir maartuu jedhe bira tare haa wal daaktuu jedhe
hawal daaktu wala albaaftu jechuun waa wayititu jira kabar waa wayititu jira naqa waan du'e wayiti jira lukkuu gurraatti jawaariif kadiriin giddu duute jira agara siyaasaa ta'u gara dhimma dhuunfaa ta'u lukkuu gurraatti duutee shamte wayititu jira lukkuu gurraatti duutee shamte san kaasuu qaba uummanni Oromoo walii galanii jechuudha amma Harargeen illee kadiriin qabattee fiiguu Arsiin illee jawaariin qabattee fiiguu osoo hin taane walii galanii lukkuu san xarannee kaasuu qabna diitooliif barakiinaatti bitannee san akkasii fixe waa'ee maaliif xiinxallaa amma waa'ee kuulleellee haasa'ee waa'ee jaartoree reediidha waa'ee jaartoree reediillee haasa'ee fixe atama dhufte malee Ahmaddiin kam kaaggaaroomo maal ta'e silanni Ahmaddiin eessa jirtamee nagubee gurbaan kunillee Ahmaddiin nkutee amma abbaa darbaan jiru waa'ee beeraa dubbadhu beera tamiin dubbadha waa'ee faatee Dubaayii rabbi haa laaffisuu fi dhiisa waa'ee faatee Dubaayii maal dubbadhaa mi'a akkamitti biyya takka keessa teettaniitii wal arrabsitan walitti hin fiiddanii wallahi walitti fiigaa biyya takka keessa teettanii leesh wal arrabsitan biyya takka keessa teettanii wannummaan isii wal arrabsitaniif hin jiru walitti fiigaa seerri isiillee hin qaba sirrillee hin qaban fuudhanii qixa isin gaafatan qixa qaxxaamtanii baatan jechuun achi booda namni wal tuqu hin jiru waliin lallabu hin jiru waliif fiiguudha yaa jiraachuudha yaa baduudha yaa balleessuudha itti fiigiitii arraba isiirraa wannamu luqis wallahi amma ta'anii bata dullatti bata akkasii tashiishaa tamaalii tabarbeegoo tamaalii itti fiigii harkaan qabi itti fiigii harkaan qabi gizee harkaan qabdeetiin jette seerri sitti dhufa siifisiillee olidhee gaafataa jechuudha wannummaan ati kophaa kan kee ganamaa galgala balbala wanna jira dhaabattuuf hin jirtu balbala seeraa jala seera maaltu jira ani nama biyya takka keessa jiru wannummaa waliin lallabuuniif hin jiru yoo nama hin dandeenye ta'e haana arrabsu nama jal'isa yoo nama hin dandeenye ta'e haana arrabsu nama jal'isa achiin gara kaan jechuudha wannummaan hin jal'isuuf hin jiru bibi gurdii ol sugadhe jalaan qumxaa bareedduu wayii tana qabdu taalatti jettee na qabdu godhadhee kunuuta akkanaa tana jechuudha argitaniita akkanaa tana amma nabu mana keessatti illee alatti illee bakka bahe hundatti qumxaa akkana na qabdu ofirraan nabu sinyalee ofirraan nabu latti itti godhee garaa jalaan tisheertiin dhabu ofirraa tana qabdu jechuudha laala argitanii ofirraan dhabu gizee tana narra dhoosanii jedhan tajalaati itti hafa waan ta'eef jechuudha tajalaati akka laastikaa yaatu uffadha jechuudha tana latti godhee achiin gara kaan taatanis rabbi jedhaati wallaa dhugaa isiniin jedha maafi safaata maafi makanaa ta'a yellam waan akkas dhawaitu hin jiru ayyaan qabdan isin magaalakki gaafa qalbii uumu rabbiin ana waliin nan uumne na galchii si galchee maal goota si duunaan afaadha firoo walitti araarsii araarri gara lamaan jidduutti guyyaan ba'u gaafa reetiin jaartii biraa fuudhe achiin gara kaan osoo milliiqqar biyya laa galee walitti hin araaraman gaafa reetiin jaartii biraa fuudhe lachuun ni araaramti haala balazzaa inuma jarri lachuun araaramti reetii kan ofuma kiyyaayyuutti heerumee araara kana buusaan jidduu sanatti gaafa reetiin jaartii biraa fuudhe lachuun araaramti achiin gara wannummaan araaramaniif tokko hin jiru maaf araarama halkanii guyyaa qanyisuudha faamilii viidiyoo nama hojjedhe san deemaa ilaalaati hundi keessan nuyi namni kuma takkaa fi wayii kun jechuudha riipoostiidhaa fi koppiliinkii godha deemaa dhaqaati riipoostiif koppiliinkii godha kuullee fidii
ايه زيرتي كلين ايه سيرتي. ربي اللي فتنا الراكل سيها قلوم. انما ربي تأيرا ولا بالله جيجيرا ميرا وانا ما ننقاسنا ربي جراتي ريف متنا صلاتي تو بدي دفي ننقاسنا وينما an tooy badhee lafa jalatti tooy badhe alhamdulillahi hadha nagahan ola jedhee gisee dhufe dhuftanii waa'ee ebeluurraa dubbadhu waa'ee ebeluurraa dubbadhu jettanii afaan na qorqoddan nan qaasinaa waa'ee namaa ana rabbi naa haa dhiisu dhiisee jiraan. Qoyaa walaala. Naan sobinii sobde sob.